ሁሌም ደስተኛ ነኝ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምክንያቱም ከማንም ምንም አልጠብቅም። የሚጠበቁ ነገሮች ሁል ጊዜ ይጎዳሉ። ሕይወት አጭር ናት። ስለዚህ ሕይወትህን ውደድ። ደስተኛም ሁን። ፈገግታህን ቀጥል። ራስህን እየወደድክ ኑር። እና ደግሞ ከመናገርህ በፊት አዳምጥ። ከመጻፍህ በፊት አስብ። ገንዘብ ከማውጣትህ በፊት ፈገግ ማለት ላንተ ሰደቃ ነው ይላል። ሱብሃንአላህ። ይሄ እንደዚህ ሹፍ መሳቅ ራሱ ለወንድም ፈገግ ብለ የደስታ ፊት ማሳየት ላንተ ሰደቃ ነው ይላሉ። እኔ አንድ ዘገባ ላይ ሳነብ ገረመኝ። ምን ይላል መሰላችሁ? አንድ ሰው ثم كان ليس يشلم حتى الحمد لله رب العالمين كنو سميلان جيفتي ديسي حتى كنو انس كليس سناني يا تو تيك توك حتى كنو ندي يا مجادلته كنو بورستان سين مدفا لوك بيسينو ان غدتا جرا جچو مش كوبلي كتاب تاب نا اتفتني يروم چانو تدي تاوس كنو يرو غدتوس بورفتچو دم ملاني مدفا تاب كوبلي كسنين جس كيسان إجولي كده ما نتفقون سببني اتقاف تمام هذا ورا لما سدي فوتشنا كتأمريت أكدينكيت أكوان جتورام أكوان قيامات ربما ممكن بتأمي غير من يلني دبنا إنه دبنا إجولي مسلمة شبابات مسلم شباب اللي فسفاسات تجري إيران سيقولي جري إيران شباب مسلمة شباب وطات أفقافت أمي hadda warra tokko waliin buluu dadhabte acbarabbarte jechuudhaan ganda keessa dubartii waliin farshoo waliin dhatte yookaan bakka daddaatti xarmuuziidhaan wal falakkattee maal jettee yeroo ilaalanu dubartii tokko jechuudha macbarabbaruudhaan jettee siisii waliin jirtu miitee chiit yeroo gootanu ofis tuffachiiftan islaamummaa arrabsiiftan masaanummas ziqqi gochisiiftan saanummaan kabaja qaba fakkeenyaaf mana maammeetti ilaalika warri kan ko gaafa mana dhuftu miila si dhiqti kun jecha miti wallahi akbar wallahi jarri dhiirrifadha miila si dhiqti yeroon siin jedhu dhiqti abbaatu bulfata sin dinqin sin garramin dee ምናምን ተአምሪ ወይ miti ol jetti ilaalu hin beeloftu rakkattu irra ciiftu dhabdu wanti dudu qulqullu sigale tuti dhiirri tokko chiikii sadii qabaachuu danda'a fiqranyaa bakkeedha kan janajjanatu chiitu godhatu chaatiidhaan haraama sitti mi'eessee halaala sitti xofnaan rakkoo guddaa jirtu akka waan jahannama keessa jirtutti tingoftingi godhe kanaafuu awwala ka'ii laylii rakka lama sagadii yaa rabbi gooftaa koo afaan koo kana yaa rabbi naa mi'eessee yaa rabbi gooftaa koo na sirreessi jedhi sana booda'u yaa warra koo jedhi dhaqee ummu seenaa abeet warra tokko dabalachuu fanii wanti siin jettu waan tokko maal narraa dhabde siin jetti dubartii mee gaafadha yaa jarriin dhiiraa mee warroota qabdanu hadha gaafadhaati jechi koo kun wantan jedhu kun deebiin isinii deebiif loo kana godhaa wallahi maal gootanii mee gorsa fudhaa jarri shabaaba musliima isakkarin chiikii isii chaat olii gotu dhiisime dhaqee warra kee waliin yaa warra koo abeet chiikii tokko warra tokko fuuchuun barbaade wanti siin jettu tokkitti maal narraa dhabdetti no sirraa waan dhabamu jedheen kaf argaate ilaali chiikii look think wal kaf argaate chiikoo chii yennu mi'uudhu siigal maali sirraa dhabe giifti koo sirraa ilmoo danuu barbaade tokko ilmoon islaamummaan baay'achuu qaba ati ilmoo jaa yoo deesse na dura miidhamtee cabuu dandeesse dhuguma dubartiin tokko yeroo deessu danuu yeroo deessu miidhamti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dubartiin tokko 8 da'uurra dubartiin 4 2 8 odeesse yeroo hunda shababa fakkaatti bareedduudha ijoollummaan si hin xollagdu jechuudha daftee hin cabdu kanaaf asiif yaade yeroo jettu dhuguma. amma dubartiin ma baay'ina namni amma fakkeenyaaf kanallee intini jedhu yoo jarri biyyaa kun nama ijoollee danuu qabu beektaa garuu immoo bifti isaanii hin jijjiiramu fuulli isaanii illee hin caccabu akkuma sanatti jiraatuuni
jechuun danina ilmootiif dubartiin si cabse intini jedhu jiraare. Injiru Mana keessa jechuun maal sirraa dhabeessee dhufe hin fitanne Museena. Kan biraa immoo yeroo tokkoffaa kanatti himta. Lammaffaa hin fixne Museena. Lammaffaa kana rabbi tajaajilta. Dubartiin silumaa jechuudhaan rabbiif ajajamtu. Sii galee rabbiif ajajamtu. Maal sirraa dhabeessiin jette akka dubartiitti hin jetti. Ishii siin hin jettu kan baandaa. Sana booda rabbiif ajajameetan. Rabbitiyyi kana ajaja rabbiin fudhatame ta'an yaadachiiftan dubartii. Yoo isiin jechuudha waa'ee rabbii itti himte diddee hiiki gaafa sana yaa obbaleessu siin taatu warri sun yeroo kee gubaarta na amani hiiki. Nasiin jedhe maammee riikardi godhe kaadha. Dikka sodaattee yoo wajjiniin jiraatta ta'e ati ilmoo dhiiraati wanta ati sodaattu hin jiru yaa obbaleessa koo yaa shabaabal musliim. Dubartiin rabbii sodaattu yoomiyyuu faayidaa malee miidhaan qabdu. Yoo isiin rabbiin sodaan fatanaadhumaafuu dhiyeessaa fi fuuchuuf miti fatanumaafuu beekaa. Rabbiin afur fuudhaa dheeraa fuuchuufanii afur jedhe. Dinnaan hiiki. Boruuf taanii jedhee obbaleessa daqiiqaa sanatti tokkoon si dhageenye. Neetworkiin koo jira. Okay, nabaraan akka fakkaate iski. Godhaa family. Mona jecha taaf koppiliin godhame. Ana biraan akka fakkaate. Koppiliin yeroo shan godha. Koppiliin godhaa fi jirkeen. Koppiliin yeroo shan godha sana booda taaf godha. Naqabaa jira. Neetworkiin kan koon jira jarina bira jirtan. Bakka Museenaa. Abbaa kennaa. Abbaan himoona. Hayyee. Bakka galatoomi ishee. Eshi bakka badii walitti deebina. Jecha ergaa koo amma fixuudhaaf tapha tokkotti isinuma taphanne nan ba'a. Hayyee. Eshi. Namoonni asirratti marti keessanuu taattaan godha. Eenyu cabse? Rukutaa. Push godha. Seenuu. Ankoollee mucaan koo alaa dhuftee itti taphataa turte riyaa wajjiniin. Maashaallah. Waggaa meeqa ta'e? Amma waggaa 4 deengadda seente waggaa 4ffaansi. Maammeedhaa taap godhaa fi warri na bira jirtan fooloo godhaa seenaan alaa dhuftee ta'ee seenaa wajjiniin turuun barbaada. Duraanuu isin gadi baanaan hin dhufe. Ayyee. Rukutaa marti keessan family. Dabalaa jira ammaan dabalaa jira sagaleen. Mee namoonni waan itti qabdan. Wayye. Tamaamin deemu? Namoonni abaaboo afur qabdan. Special inji kana namutaa. Abaaboo tokko yaada. Forfilaa. Yoo qabaate. Abaaboo tokko. Eenyu sini bite halaawa? Sini bite? Ayyee koppiliin kitaaba.
شكرا هانا. Welcome. يا رب برمسة لإيمانك. Isin lendeng jamu bukan ada Pak Ida Rab Ida Hamalin benamnya. Gala cuma alfada.